Kallattiinis ta'ee alkallattiidhaan abbootiin amantaa tokko tokko giddu seentummaa waa'ee dhimmoota siyaasaa dhimmoota mootummaa gidduu yeroo seenan hin argina. Keessattuu abbootiin amantaa ortodoksii hin eeyyamaa akka amantaa keessanitti yookiin akka macaafa qulqulluutti. Hin eeyyamu. Siyaasatti maaltu nu gochinu? Ijoolleen siyaasaaf deeman kan biraa, ijoolleen amantaa geggeessan kan biraa, abbootiin siyaasaa kan biraa, abbootiin amantaa kan biraa. Unamma siyaasatu gadhee ta'eetu hin ta'ini amman ergammi koo siyaasan qabadhee deema taanaan kana kaa'uun qaba dhaqee. Kana lafa kaa'een isa kanas baasee lafa kaa'een kanas kaa'een suufii koo uffadheen karabaata koo kaa'adheen qaama siyaasaa ta'een geggeeffadha jechuudha. Siyaasi cubbuu ta'e min kan biyya ittiin bultu siyaasaa waan ta'eef. Ergama qabdati manni amantaa ergama mataasaa qaba qaamni siyaasaa ergama mataasaa qaba. Manni amantaa keenyaa siyaasa hin deeggartus hin mormitus hin balaaleffattus manni amantaa siyaasa hajiraatus hin jettu hin jiraatus hin jettu ergamni ishee wangeela waan ta'eef lallaba waan ta'eef jiraatee jennaan immoo qaama biyya bulchuuf immoo ajajamuun immoo sagalee waaqayyooti. Roomee gaafa dubbistu boqonnaa 10 lakkoomsa 14 gaafa dubbistu roomeen boqonnaa 14 gaafa dubbistu roomee bichaan ta'e macaafa qulqulluu keenya baay'ee keessatti mootii kan muudu waaqayyoodha. Qaama siyaasaa ta'uu malee sanaaf ajajamuu qabdaadha malee qaama siyaasaa taatee geggeessuu qabdaa hin jedhu macaafi keenya. Kanaaf abboonni keenya kan seenan warra amantaa ortodoksii keessa jiran kuni hunda miti. Warra saba tokko keessaa baanidha. Warra saba tokko keessaa baan. Amma phaaphaasonni abbootiin amantaa Tigraay jiran dhimma siyaasaa keessa seenan agarta hordofta taanaan. Abbootiin biraanis abbootiin Oromoos abbootiin saba tokko keessaa ba'an kuni sabi kun biyyi kun kan keenya waan jedhaniif karaa siyaasa sanaa mana amantaa sana keessaan siyaasa waan geggeeffataniifiti qaama siyaasaa kee galu malee dhimmi siyaasaa manni amantaa keenya jiru waliin ilaalu. Manni amantaa keenya siyaasa hin mormitu hin deeggartu jechuudha. Kanaaf isaan maaliif barreen gaddaa siyaasa kee darbaniyyuu yeroo lola Tigraay ture sana ajjeesaa acha ture mini. Namni deeme jira ko abboonni baay'een deemaniiru. Lola Tigraay deemaniiru. Yeroo sana jaalala biyyaa fakkaachaa ture min uummatatti. Yeroo sana dubbachaa turre. Akka jaalala biyyaaf hin taane akka isaan sabi Tigraay sun akka dhumuuf sabi Tigraay dhumee sabi isaan kan keenya jedhan kun akka biyya qabatee biyya hundumaa qabatee akka biyya bulchuuf akka karoora isaanitti amma yeroo sana qaamni mootummaa nageenya biyyaaf jedhete lolli kan jammarame mini walii ajajamuu dinneen biyyan nagaa dhabee kan jedhu mini tokkummaa biyyaa kan jedhu isaan garuu tokkummaa biyyaan min keessa dhokatanii maaliif deemaa jiru waggaa darbe sana saba Tigraay dhumaa fi bara sattaan immoo mootummaa gojoomsan jechuudha saba Oromoo dhuma barattaan immoo saba Debuuf turma akkamatti saba fixanii sabi isaan kan keenya jedhan kun amantaan tokko afaan tokko aadaan tokko isa jedhan kan Itoophiyaan tokko jedhanii biyyatti qabatanii jiraachuudhaafiti mana amantaa keessatti waa'ee siyaasaa lallabanii dhaqanii amma dirree waraanaa deemanii loluu ga'an sadarkaa loluurra kan ga'an nageenya biyyaaf tokkummaa biyyaa min saba balleessuu barbaadan balleessanii olaantummaa isaanii mirkaneeffachuudhaaf deeman. Barana gaafa faannoo kan jedhamu caakaa kee yaa'u immoo lakkii du'uun qabu faannoon si ajjeesaadhe faannoon si dabaddaba amaaraan akkamitti amaaraa ajjeesaadhe amaaraan akkamitti amaaraa ajjeesuu danda'a. Ingidi amaaraa bakka bu'e namichi kun kanaasee amaaraa bakka bu'e min kan inni bakka bu'e yaase sinodoosii kana bakka bu'eeti. Sinodoosiin kun bahee na waggazu taanaan sinodoosii kana bakka bu'e yaase malee saba amaaraa saba guddaa kana bakka bu'e yaase min. Kanaafiti sinodoosiin kun bahee na waggazu taanaan ergamaa sinodoosii jechuudha. Isa sinodoosiin baay'ate dubbachuuf jedhee akka isa rakkisee dubbateef jechuudha biyya alaa waan jiru. Kanaafiti isaan tokkummaa biyyaaf nageenya biyyaaf waan duulan fakkaatanii saba isa kan balleessanii saba isa kan kooti jedhan kabajame olaantummaan isa eegamee fi akka inni jiraatuuf kana godhan malee manni amantaa keenyaa siyaasa kee seenaan jettu kiyaabaan jettu hin balaaleffattu hin deeggartu jechuudha ergamni ishee ergama amantaa waan ta'eef. Yeroo itti abboonni amantaa dhimmoota siyaasaa keessa galanii dhimmoonni siyaasaa bira darbanii dhimmoota saba tokko giddu galeeffachuudhaan yookiin saba tokko bakka bu'uudhaan abbootiin amantaa dubbatan argaa turre karaa miidiyaatiinis karaa qaamatiinis. Yeroo isaan kana godhan gaafa rakkoon uumamu gara mootummaatti kan isaan jallisaa jiran yookiin qabaa jiran akka waan mootummaan dhimma amantaa giddu galeetitti kan isaan kaasan. Abbootiin amantaa gidduu siyaasa gidduu galanii. Kun amanticha irrattis hordoftoota amantichaa irrattis dhiibbaan qabu jettanii yaaddu keessattuu mana amantaa kana bittisu jettanii yaaddu gara fuulduraatitti. Dhiibbaa guddaa qaba malee amma dheengadduma dhimma ayyaana cuuphaa irratti ibsa laachaa ture.
maa jechaa ture mootummaan akka hun taabota hin baafne nu daangessaa jira. Yoo abboota Phaaphaasota abbaa Luqaasiin qabatee warra cubboo hojjetan kana hin awwaggaztan taatan taabotiin ba'u nuun jechaa jira mootummaan. Mootummaan hin jenne akkas. Amma isaan maal gaafa muudamne gaafa isaan nu awwaggazani mootummaatu dhaqa abboota Oromiyaa awwaggazaatti hin jedhe. Mootummaa gaafatanii awwaggazanii gaafas. Gaafa Tigraay abboota Tigraay awwaggazani mootummaatu dhaqaan awwaggazaatti hin jedhe. Amma akkamitti gara mootummaa fidan. Mootummaa yoo awwaggaztan taatanii taabota hin bobbaaftan jedhe. Mootummaan hin jenne akkas. Amma gaafata mootummaa bira hin jiru dhageenyani akka abbaa amantaatti akka sammuu qulqulluu tokkotti gaafa yaaddu garuu mootummaan yoo abbaa Luqaasiin hin awwaggastan taatanii taabota hin baaftan jiru mootummaan. Akka isaanitti duula lola akka biyyuu wal fixu labsaa jiran jechuudha. Ammayyuu taanaan. Kanaaf saba irratti dhiibbaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf dheengaddamaa jedhe yoo Phaaphaasiin tokko kan awwaggazamu unitti yaadaa jirra. Garuu Phaaphaasiin kan awwaggazamu qaamaan dhiyaateeti. Qaamaan dhiyaatee gaafatamee awwaggazamaa jedhe. Barreen gaddaa Abuna Zeenaa Maarqos fa'aa Abuna Ewoosxaatewoos fa'aa gaafa awwaggazamani Phaaphaasonni Tigraay gaafa awwaggazamani miseensa sinodosii sanaa turani. Qaamaan waamamanii gaafatamaniitu awwaggazamani. Subaayee guyyaa sadii labsanii barreen gaddaa gaafan keenya Nanawwee kan jedhamtu jirtu Oomii Nanawwee. Subaayee guyyaa sadii labsan gaafa jalqabaa sana immoo jaarsummaa jedhamanii warri jiru warri gaba lamaan kaardii lamaan taphatan isaan immoo nutti ergan. Ituun jaarsummaa haasaa jirru subaayee guyyaa sadii arra labsan. Ituu subaayeen guyyaa sadii hin dhumin ituu jaarsummaan nutti ergan gara isaaniitti hin deebiin sa'aatii sagalitti koo nu awwaggazaniif gidduutti obsuu dadhabanii. Gaafas jiru Abuna Zeenaan fa'aa waamamaniiru. Abuna Ewoosxaatewoos fa'aa jiru gaafas hin waamamne. Phaaphaasonni Tigraay waamamaniiru hin waamamne. Amma isaan kanaaf ammas immoo namicha cubboo hojjeta namicha mootummaa ajjeesaadhe saba Oromoo abaare saba Oromoo salphise kana deemsa mana amantaa ajjuu waliin agarre taabota dura dhaabbate taabota qulqulluu dura dhaabbate namicha ajjeecha labse kana kan isaan akka isaan awwaggazaniif ittimu mootummaa min Dooktar Abiyyi miti isaanumatu beekee awwaggazuu qaba. Isaan maal gochuu qabu ituu Dooktar Abiyyi hin dubbatin ituu mootummaan hin dubbatin namicha kana awwaggazaniitu akka amantaatti hin awwaggazu akka amantaatti awwaggazneerra amantaa keenya keessaa baasneerra. Akka wanjalaatti immoo akka seera biyyattiitti immoo ilaa kunoo mootummaan akka barbaadde godhe jedhanii kan qaama seeraatti dhiyeessuu qaban isaan. Namichi kun awwaggazamee duwwaa miti ta'uu hin qabu. Akka amantaatti mana amantaa kee baasta dhuguma sinodosiin kun qulqulluu taanaan mana amantaa kee baasta jechuudha awwaggazde. Eddi awwaggazamee mana amantaa kee bahe immoo namichi kun amantaa dhabe malee amantaa kee baasta malee namni du'a labsu kun boris waan guddaa hojjeta jedhu biyyattiitti. Kanaaf akka seeraatti immoo mootummaatti laattaa jiru qabde. Ilaa kun amantaa keenya keessaa baasneerra awwaggazneerra amma immoo ilaa kunoo. Isin immoo qaamni seeraa immoo akka barbaadan godha tarkaanfii irratti fudhaa jedhee kan kennuu qabu sinodosiidha malee Dooktar Abiyyituu na awwaggazuu dhiisaa jedha miti. Amma isaan maaliif jechaa jiru lola biraa labsaa jiru immoo agarta akkuma sila kaaste. Amma mootummaan amantaa keenya keessa seene waan ta'eefiti hin ajajamin jenna isaan jedhan kuni hin jenna jedhee qaxaroo qabate beellamaan jira miniim jechaa jira gaafasiyyuu hin ajajamin jenna dhibini. Amma isaan kan isaan jedhan warri mana kana keessa taa'anii cubbuu hojjetan cubbuun isaanii ba'uu qabu. Cubbuun kan ba'u yoo saba Tigree ta'e cubbuun isaa ba'uu qaba. Yoo Oromoo ta'e cubbuun isaa ba'uu qaba. Awwaggazamuu qaba. Kanaaf isaan kan jiranii kan isaan lola du'a labsaa jiran kun saba amantaa sana keessa jiruufis caba guddaadha. Bor amantaa kanaaf iyyuu salphina guddaadha. Isaanumaaf iyyuu bor qaanii guddaa lafatti kufan hin beekan amma isaan. Dhugaatti fakkaata. Amma isaan barreen gaddaa gurraacha uffadhaachaa turan mini. Amma isaan barana kaanii gurraacha uffadhaadhe namni gurraacha uffata. Namni immoo wayyaa uffatee jechuudha. Barana immoo barreen gaddaa jedhan kasaan du'a labsanii maal jedhanii akkoo baranaa kana jechuudha. Du'a labsanii wayyaa gurraacha uffadhaati baa du'aa deemnaati kottaa nu qaqqabaa deemneerra jedhan. Isaan kottaa nu qaqqabaa jedhaniitu dhokatanii manatti galan. Saba isa gowwaatu dhaqee du'e barana garuu sabi gowwaan du'u hin jiru. Tokko tokko kan isaan fakkaatu kan walii wajjin qabeenya hiratan jiru. Amma biyya ala jiru miidiyaan garaagaraa tokko. Miidiyoonni muraasa jiru biyya alaa. Isaan qabeenya walii jiru. Astaanii miidiyaa sana kan utuban isaan. Qabeenya asii deema jechuudha. Miidiyaa biyya alaa sana kan utubu asii qabeenyi deema jechuudha. Mana amantaa kana kee deema jechuudha. Asii gargaaru jechuudha. Kanaaf amma isaan irraan kan hafe warra isaan wajjin wal fakkaatan irraan kan hafe uummanni amantaa Ortodoks tawaahidoo jara kana ordofee lammata wayyaa gurraacha uffachuu hin qabu jechuudha. Indoom maadam yoo mootummaan amantaa keenya keessa seene saba Itoophiyaan hin ajjaminaa jennaadhaan. Saba Itoophiyaa Ortodoksii duwwaadha. Kan biraan immoo maadha gadda lola isaan labsan kee tokko maadhaan amantoonni musliimaa amantoonni protestant amantoonni biraan Itoophiyaa kee jiraattan ayyaana cuuphaa bara kanaadhani nu duukaa baate kottaa hundi keessan kabaja ayyaanni kun kan keessaniidhan
Qoy yoomi kaaseti uummanni abbootiin amantaa musliimaa fi uummanni amantaa musliimaa baanii kan isaan taabota kabajan yoomi kaaseti. Amantoonni obboloonni keenya pirootestaantii yoom kan isaan baanii taabota kabajanii beekan wal jaallanna malee. Un amantaa musliimaa kabajnaa fi isaan ortodoksii nuu kabaju amantaa warra sanaa kabajnaa pirootestaantii isaan nuu kabaju waaqeffataa kabajnaa isaan nuu kabaju malee yoomi kaaseti sheekonni dhufanii taabota kan kabajan obboloonni keenya sheekonni hajoonni yoom dhufan ergaa maalii dabarsu as keessatti beektammati. Gaafa cuuphaa kana mootummaa kana kuffisuuf deemna waan taaneef uummanni Itoophiyaa kottaa nu gargaaraati girrigirrii kaasnee ayyaana cuuphaan qabanne mootummaa kana teessoo irraa buufanneetu isa barbaannu irra kaawwanna. Isaan ikkoo biyya irratti kan isaan duula labsan ikkoo malee ma jaalla amantaa musliimaa miniin amantaa pirootestaantii jaallatanii miniin waggaama kana keessa jechaa turan. Pirootestaantii muujjaa maachaa turan maalfasanii kun baduu qabdi. Kun amantaa mini kun baduu qabdi musliimaa maachaa turan. Kana booda qofaa keenya deemna musliimin hundi deeggarree maal waan baay'ee dubbachaa turan mini miidiyaa irra qabna waraabannee kaawwannee waan jirruuf barichi bara gaarii waan ta'eef bara teekinooloojii waan ta'eef buufannee waan jirruuf jenna mini. Kanaaf yoomii kaasanii musliima jaallatan yoomii kaasanii amantaa warra biraa jaallatan Itoophiyaan daseetii ortodoksii jechaa turan mini har'a immoo isaa dhufe amantaan biraa Itoophiyaa kee guutare. Kanaaf maal jechaa jiru duula ammayyuu mootummaa irratti duula labsaa jiru. Akka mootummaan buqqa'u akka mootummaan diigamuuf isaan kee kan jiru beektaa mootummaan kun Oromoodha jechaa jiru. Oromoodha waan ta'e waan Oromoo urgaa'u baduu qaba jechaa jiru. Amma kan dubbachaa jiru akka abbaa siyaasaatu hin ta'in akka abbaa amantaa taasaa jiru. Qaamni siyaasaa barbaannaan Dooktar Abiyyii kottuu gannuu beekuu danda'a. Si caalaa bushinaa nuti si caalaa bushaa kottuu jechuu danda'u. Taa'anii walii wajjin haasaanii dhuguma Dooktar Abiyyii caalaa bushi taanaan abbaan barbaade dhufee bushu. Unisa dhufee biyya bushe sanaaf ajajamnaa jechuudha. Akka abbaa amantaatti hin kadhannaaf biyyaaf. Akka sabaatti immoo namicha dhufee biyya bushe sanaaf ajajamnaa jechuudha mun. Amma waa'ee Dooktar Abiyyii ta'e waa'ee Oromoo ta'e haasaa jirra mini. Isaan garuu waa'ee Oromoo ta'e haasaa jiru. Isaan waa'ee Dooktar Abiyyii ta'e haasaa jiru. Isaan waa'ee Shimallis ta'e haasaa jiru. Isaan warri Oromoo urgaan kun Itoophiyaa kee baduu qabudha. Amma agartaanan gaafa ayyaana irreessaa hiniyyuu gaafa hiniyyuu iji isaanii amma mini amma jammare mini. Kanaaf inni isaan amantaa kee ta'anii lola labsan kun duula labsan kun deemee kufaatiinsa amantatti kana kuffisa isaanumaan balleessa isaaniyyuu tokkoon isaanii amma na yaaddaafan tokkoon isaanii hidhaatti galuudha. Mootummaanis gara bal'ummaan isaa baay'een baay'ate. Amantaan seera qaba. Mootummaan amma gara bal'inni amma kanaan barbaachisu. Amantaan seera qaba daangaa qaba. Amma daangaa amantaa kee darbee naasaa taanaan mootummaan anaan qabee na to'achuu qaba. Edda biyya busha ta'e. Mootummaa Oromoo ta'u mootummaa Amaaraa ta'u mootummaa Oromoo mootummaa Amaaraa mootummaa Tigiree hin beeknu mootummaa Itoophiyaa beeknu. Mootii Itoophiyaa bushu beekna malee mootii mandara bushu hin beeknu. Mee yeroo baay'ee keessattuu ayyaanni cuuphaa dhufaati kan jiru mootummaan akka taabonni hin baane nu godhaa jira jedhanii yeroo darbe yeroo dhiyoo kana keessa dubbachaati kan isaan turan. Keessattuu yeroo ayyaana cuuphaatiin wal qabatee amantaan tokko keessattuu amantaan ortodoksii alaabaa yookittiin amantaa sana ayyaana sana kan ittiin faayyatu alaabaa mataasaa danda'e qaba. Yeroo baay'ee alaabaa halluu sadii qabate yookittiin isa lummuxxii jennu sana alaabaa sana yeroo gabba'anii siyaasa ittiin gaggeessan kan argamu. Alaabaan kuni akka mana amantaatti itti fayyadamu akka immoo paartii mootummaa tokko lolu yookiin waraana mootummaa tokko lolaa jiru waraana faannoo of fakkeenya fudhanne alaabaa lummuxxii kanatti fayyadameetiin siyaasa isaa gaggeessaa kan jiru. Alaabaan kun warra garee siyaasa kanaa bakka bu'a moo warra garee amantaa kanaa bakka bu'a jennee warra siyaasaa kanatu amantaa kanarraa fudhate moo amantichatu garee siyaasaa kanarraa fudhate? Baay'ee gaariidha. Isaan amantaan isaanii siyaasa isaanis amantaadha isaan. Akkuma sila kaasa amantaan qaban isaan. Isaan amantaan qaban kan isaan siyaasa gaggeeffatan taabota jalatti jiran. Siyaasi kan isaanii taabota jala jira malee bakka hin jiru. Dirreerra jiru siyaasa isaanii. Kanaaf amma isaan lummuxxattiin suni qabatanii dhufaniiru. Indaa'u mate amma waa kaastetta. Manni amantaa keenyaa alaabaa hin qabdu. Manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo alaabaa hin qabdu. Alaabaa jechuun kan ittiin beekamtudha mini? Mallattoo mini? Mallattoo Ortodoks Tawaahidoon ittiin beekamtu isa gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos waltajjii qaraaniyoo irratti dhiiga isaa dhangalaasee ilmaan isaa nu godhate kana fannoo kana duwwaa jechuudha. Kan amantaan Ortodoks ittiin beekamuu qabdu kana duwwaadha. Kanarraan kana fakkeenyaaf amma kan isaan alaabaa jedhanii walakkaasaa waa kaanii akka sindee walakkaasaan keenya isuma lummuxxii sana jechuudha. Isuma lummuxxii sana arongaadee bicaa qa'ee sana maal godhanii
gara sinodoosii fidaniitu maal godhan qixxa lamaan ishee waa kaa'aniiru isuma sana irrachuudha hin jedhu seerri mana amantaa keenya maalidha alaabaan ituma jiraateeyyuu kana mina alaabaan isaa adiidha madabuu nacci na madabuu nacci jechuun guutummaan isaa adiidha jechuudha kan eewu tokko nagarsiifne kan qaama siyaasa biyya lafaa mul'isne eewun iyyuu Oromoos Amaaraas Tigirees eewun iyyuu dabuubin iyyuu mul'ifne madabuu nacci na kan seera kana baase isaan mini amma immoo seera isa baasan dhiisaniitu jarri koo maraatu dhufa yaa inni jennu kunaafi isa baasan dhiisaniitu amma lummutti ishee masana ishee kan isaanii ishee qe'eetii fidatan san ishee mudhii itti maratanii dhufan san ishee ittiin baraakii lolan ishee ittiin 4 kiiloo 5 kiiloo ittiin ta'an san qabatanii dhufaniitu ishee dur ittiin daldalaa turan jechuudha. Ishee qabataniitu maal godhanii qixxa lamaan isheetti waa akka qamadii wayii kaa'aniitu alaabaan sinodoosii kanaadhaan. Sinodoosiin keenya alaabaa fannoo irraan kan hafe hin qabu mayyuu. Uummanni keenya biyya keessa biyya alaas jiru hubachuu kan qabu yoomiyyuu taanaan dogoggoru kan hin qabne amantaan Ortodoksii Tawaahidoo fannoo Kiristoosiin ala fannoo Kiristoos irraa kan hafe alaabaa biraan qabnu. Mee mootummaan jijjiiramaa kun erga dhufe sinodoosiin sabaaf sablammii dhaabbateeti kan inni ture. Sinodoosiin sabaaf sablammii kun akka dhaabbatuuf mootummaan eeyyamuun isaa sabaaf sablammii hedduun jaallate jaalala isaa immoo akkaataan inni itti bee'ise simate mataan isaa ragaadha. Sana wal qabatee mootummaan kun amantaa bittinneessee amantaa qoqqoodee wanti jedhan kun hammam dhugaadha. Dhuguma mootummaan yookiin sirni jijjiiramaa kun amantaa Ortodoksii qoqqoodee dhuguma isin bittinse akka mana amantaa kanaatti yookiin ittiin akka abbaa amantaa tokkootti yoo isin waan kana ilaaltan. Baay'ee gaariidha. Indoom sirna amma jiru kun kan inni oolmaa guddaa ooleef mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoof. Kan inni oolmaa guddaa ooleef mana amantaa lamaaf illee yaadu. Tokko mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo, tokko mana amantaa Musliima Itoophiyaati. Kan inni ooleef. Tokko manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo biyya alaatti yaa'anii sinodoosii jedhanii sinodoosii biyya alaa sinodoosii siddatanyaa jedhanii wal muudanii achitti warra Phaaphaasii jedhanii bataskaan hiratanii qoodamanii jiran biyya kee ammoo sinodoosii biyya keessaa jedhamee jiru uummata jeeqaa jiran garaagara baasanii isaan kana muummichi ministeeraa Awurooppilaanii mataa isaaniin biyya alaa deemanii namoota waggaa 25 ol biyya alaa jiraatan isaaniin fidanii walitti dabalanii tokko godhan. Akka isaan makiinaa adiidhaan deeman godhan. Akka isaan makiinaa gurraattiin deeman godhan. Akka isaan miindaa birrii 200,000 300 ol nyaatan godhan. Akka isaan akka barbaadan bashannanii jiraatan isaan godhan. Mootummaan sirni kun jechuudha. Oolmaa guddaan oole Ortodoksii Tawaahidoodhaaf oole mootummaan kun. Eewumarrayyuu kan oole kanaaf. Kanaaf Ortodoksii Tawaahidoo hin diinne jechuudha. Muudama keenya barreen gaddaa immoo mootummaa gaafanne hin muudamne. Mootummaa waan gaafannuuf hin qabnu. Kun dhimma amantaati. Qannoonaa keenya mootummaan gaafannu, doogimaa keenya mootummaan gaafannu, dhimma amantaa keenya kan jiru macaafa keenya fitimaan fasaabii yookaan immoo fitaanegiste kan jedhamurraa jira. Fitaanegiste, didisqiliyaa, macaafa baay'ee qabna. Macaafa mana amantaa keenya macaafa qulqulluun ala jechuudha. Seerri kun isarra jira. Kanaaf maal jedhaa Phaaphaasiin 2 yookaan 3 Phaaphaasota muuduu danda'eedha. Monokkosaatii muuduu danda'a. Phaaphaasiin 2 yookaan 3 ta'anii muuduu danda'u. Bakka kun seera mana amantaatiif. Kan immoo kan bocee baase Dooktar Abiyyi min yookaan immoo Biltsiginnaa min badhaadhina miti. Seera mana amantaa keenyaati. Kan guddanne immoo siyaasa keessatti min mana amantaa keessatti guddanne. Isa barachaa guddanne kanatti itti gargaaramnee barreen gaddaa Phaaphaasota muuddannee unis muudamne jechuudha. Kanarraan kan hafe mootummaan dhaqaa Phaaphaasii akka itti muudaa Phaaphaasii 10 muudaa 20 muudaa 5 muudaa hin jedhu. Sinodoosiin bara darbe sinodoosiin Oromoo fi sabaaf sablammoota biroo hundaa'ee ture. Bara kana immoo dhaabbatee jira. Dhugaadha wanni kun sababni isaa hoo maali? Lakkiin dhaabbanne hin jabaate iyyuu malee. Maaliif dhaabbata? Hojii seexanaati maali? Isaan warra hojii seexanaa hojjetantu kan isaanii dhaabbata malee indooman keenya hin cimne. Suma akkuma sileeksii kaase raajii isaan dubbatan duukaa buune fayyaa ta'an raajii nu dubbatanii. Oromiyaan of danda'uu qabaadhani. Kanaafiti amma sinodoosii Oromiyaa cimsine hidda isaa gadi fageessine seera tumne heera baafne bareechine dhufaa jirra. Abbootiin amantaa yeroo san ramaddan adduma jiran jiru idduma sitti ramaddan jiru ammallee. Amma mootummaa jeeqani kaa. Amma maaliif jeeqani mootummaa jeeqanii biyya galagala waan jedhaniif yeroo sana mootummaan deebiseera. Ungaruu ammayyuu phephessinnaadhuma keenyaan kabaja keenyaan kennaa fura qulqulluu nuu kenne badhaasa waaqaa nuu kenne hangafummaa keenya qabannee jirra. Warri dhaqanii qaxaraman jiru, warri sodaatan jiru, warri yeroo eeggachaa jiran jiru gadaamitti galanii. Kanaan maal goone amma mootummaan akka biyyi hin jeeqamne waan godheef mootummaanis waggaa kana keessa ilaalaa ture jechuudha. Isa mootummaa jiru walii galan hin raawwanne isaan. Amma kanaaf bishaannee
Hidda lafa keessa fageeffannee hojii guddaa hojjennee Sinodoosii Oromiyaa isa guddaa, isa cimaa, isa saba kanaaf ta'u, isa biyya kanaaf ta'u, isa nageenya labsu qabannee dhufaa jirra malee hin badu. Kan badu hojii seexanaati. Sinodoosiin Oromoo fi sabaaf sablammootaa gaaffii uummattoota hin turre keessayyuu gaaffii siyaasa abbootii siyaasa yookiin dhaabolee siyaasa Oromoo ture jedhaniiti kan isaan kaasaa ture yeroo Sinodoosiin Oromootii fi Sinodoosii sabaaf sablammootaa hundaa'aa ture keessatti. Dhuguma gaaffii qabsaa'ota Oromoo ture Sinodoosii Oromoo hundaa'uun moo gaaffii uummataatti ture? Wanni kun amma dhugaadha. Qaamni siyaasaa Phaaphaasii ta'uu barbaadu jira biyya kana keessa. Fakkeenyaaf amma qaamni siyaasaa amma kan jiru badhaadhina mini. Amma badhaadhinni kaabinoota isaa Phaaphaasii godhee muuddachuun barbaada. Hin barbaadu jechuudha. Kanaaf jarri isa kan isaanii haasa'uudha. Amma kan isaanii waldaa jedhee kan jirus qaama siyaasaati. Phaaphaasii ta'ee kan muudamee jirus qaama siyaasaati. Isaan kanaaf qaamni siyaasaa Phaaphaasii ta'uudhaaf dorgomaa jiru sun jiru akka Itoophiyaatti hin beekaman. Akka biyya keenyaatti qaamni siyaasaa Phaaphaasiin taa'ee alaabaa qabatee dorgomaa jiru hin jiru. Kan muudamne akka seera hafuura qulqulluutti muudamne malee qaama siyaasaas muuduu hin dandeenye hin muudamnes qaamni siyaasaas hin muudamne qaamni siyaasaas nu keessan turre. Utuu seenes nu keessa seenuu hin danda'u. Balballi keenya baay'ee cimaadha. Akka kan isaanii balbala qaawwaa miti balballi keenya. Qaamni siyaasaa tokko mana keenya keessa seenuu hin danda'u. Qaamni siyaasaas gorsas nu hin kennine nu gorsuus hin danda'u. Gorsas qaama siyaasaa harkaan fudhannu akka amantaaf akka seera amantaa bichaatti muuddanne malee qaamni siyaasaas nu keenya jiru. Isaan maal jedhu haati hattuun intala naman tolchini. Haati hattuu taanaan intala ishees naman tolchuudha. Ofiishee hattee waan dhuftuuf intalli ishees waattee dhufteettee shakkiti. Hattuu waan taateef intala ishee naman tolchuudha. Kanaaf akkuma isaanii nu si'an malee akka isaanii mini. Waaqayyoof jiraanna, waaqayyoof sabaaf jiraanna. Kanaaf qaamni siyaasaa nu muudee hin jiru, qaamni siyaasaa nu gorsuu hin jiru, qaamni siyaasaa Sinodoosii Oromiyaa keessa hin jiru. Duraanis hin seenne, ammas hin seenu, boris seenuu hin danda'u. Qaama amantaa ta'eetu amma dhumaatti Sinodoosiin Oromiyaa deema malee isaan isa kan isaanii haasa'u malee waan akkasiin hojjetu. Sinodoosii mataasaa sabaaf sablammiin hundeeffachuun gaaffii uummataatti ture. Gaaffii indaa'uun kan ammoo arganiyyuu isaanii koo. Minxaafii diimataa Addis Ababaati Finfinneetti kaase minxaafii diimataan Finfinneetti kaase amma Wallaggaatti afamaa ture koo karaa makiinaan ikkoo minxaafii diimataa deemaa turte konkolaataan argaa turtan mini fakkeenyaaf gaafas walisoo deemu konkolaataan minxaafii diimataa deemaa ture kun ikkoo nutu numaa fayyadamini uummatumatu afee gayyaa'e baanii sangaa kennanii an musliiman ture jirta mini an musliiman ture ammaa kaasa dhiisera musliima jibbanii miti kan isaan jechaa turan amantaa bira jibbanii mini. Manni kun ajandaa dhugaa qabate waan dhufeef dhala isaanii kennaa turan agartu walisoo irratti agartaniittu harmeen tokko dhufte dhala mucaa ishee fiddee kennite edduma afaan koon nan baradhate edda bilisummaan amantaa ortodoksii keessatti lallabame elaa mucaa koo fudhaatte fiddee koo mucaa abbaatti laatteetti Phaaphaasii yeroo sana geggeessaa jiranitti fiddee laatteetti koo mucaa sabi kun kana caala ammam fedha uummataa ta'uu isaa mul'isa. Fedha uummataa ta'uu darbeeyyuu uummanni amma lubbuu isaatti kennutti kan ga'e fedha isaaf kaayyoo isaa waan ta'eef. Kanaaf fedha uummataati malee fedha keenya miti. Fedha keenyatu ta'e maaliif kana keegallamu? Fakkeenyaaf fedha keenyatu ta'e akka koottamman akka abbaa amantaa tokkootti akka mana amantaa keenyaatti daawitii waan jedhamu jira. Waan kadhannaa godhan jechuudha. Waan dubbisnu jechuudha. Ani gadaamii ittiin galoonni kawaalatti hin gala daawitii qabadde kadhannaa kun godha gadaamii ta'e. Ituu dhimma siyaasaa ta'e dhimma lubbuu fayyisuu. Dubbicha dubbii lubbuu fayyisuu waan ta'eefiti saba kun akka fayyuuf deemaa jirra malee waa'ee siyaasaaf deemaa jirra malee. Lubbuu keenya bichaa fayyisuuf taanaan gadaamitti galee kawaalatti galleetu teenye daawwitti digamne kadhannaa kadhannee jiraannaa jiru. Garuu an bichaan fayyee maalan godha. Uummanni na dhashe, uummanni na guddise, uummanni na da'e. Badii abaaramee an qobaan jiraadhu jenneetu amantaa kana uummata kanaaf deemaa jirra malee dhimma siyaasaaf deemaa jirra malee. Jaalala uummataa, fedhii uummataa, ijoollee uummataati. Uummatatu nu guddifate, uummata nu barsiifate, uummata nu ergate, uummataaf abbaa taane deemne. Ergamoo uummanni keenya nutti kennate fuuneefi deemne kanaaf baan nurkaa fudhatanii. Ammayyuu warra seera malee muudaman, warra karaa malee deeman kan uummanni keenya garafee ari'ee fi siyaasa hin barbaannu jedheti. Abbootiin amantaa dhugaan jiru warra siyaasaan dhufan hin barbaannu jedhe haree garafee gasheetu amma godinni lallabaa qullaa jira kan. Kanaaf dhimma siyaasaa dhimma amantaati malee fedha uummataati malee fedha keenya mini fedha nama muraasaa mini jechuudha jiru. Ayyee gaaffii fi deebii keenya xumurreeti kan jirru gara dhumaarratti asumaan baga jala bultii ayyaana cuuphaa geessan jecha ayyaanni cuuphaa dhufee jala gaheeti kan jiru jala bultii irra jirra akka waliigalaatitti uummata Oromootiif sablammii biyya kanaatiif wanti isin dhaamtan ayyaana cuuphaatiin wal qabsiise keessattuu ayyaanni cuuphaa kun karaa nagaatiin akka gaggeeffamuu fi namoonni ilaalcha keessattuu namoonni ilaalcha lummuxxii qaban ilaalcha isaanii karaa siyaasatiin osoo hin taane karaa amantaatiin
ayyaana deemaa jiru kana karaa nagaatiin akka isaan gaggeessaniif akka isaan kabajanii taabonni bee karaa nagaatiin akka galu wanti isin dhaamta yoo jiraate carraa isin kana dhumarratti. Baay'ee gaarii galatoome gaariidha egaa akkuma jette ayyaanni cuuphaa dhiyaateera yaadannoo ayyaana cuuphaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2016 jechuudha gamma dhiyaateera yaadannoo isaan kabajanna kanaaf egaa akka mana amantaatti akka namni wal fixuuf akka namni wal ajjeesuuf akka namni mootummaa galagashuuf ergamni darbeera labsaniiru jechuudha. Unimmoo uummanni keenya kana dhaggeeffachuu hin qabu. Sabi keenya biyya keessa jiru nageenyaan ayyaana isaa bahee ayyaana cuuphaa kana yaadannoo cuuphamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nageenyaan nama nagaa ta'e tasgabbaa'ee wal jaallate sabaaf sablammiin Itoophiyaa nageenya barbaada. Uummata Oromoo duwwaamin sabaaf sablammiin nageenyaan jiraachuu barbaada. Warra hattoota keessa jiran warra naggaadota daldaltoota achi keessa jirantu biyya balleessuuf deema malee uummanni hundumtuu wal jaallate jiraata. Fakkeenyaaf Oromiyaa kee sabaaf sablammiitu jira. Uummata garaagaraa jira biyya garaagaraas jira. Kanaaf Oromoon sabaaf sablammiin biyya kana jiru ayyaana cuuphaa kana wal kabajee ulfina walii kennee wal jaallatee jaalala biyyaaf jaalala amantaa jaalala obbolummaadhaan bahee akka kabajatee galuuf erga abbummaa koon dabarsa. Maaliif ergama diinaa darbee kan fudhanne. Un taabota baasna malee taabota bataskaana baasneetu laga cuuphaatti deemna malee un Dooktar Abiyyi teessoo irraa kaasuuf yaaname hin gaafa kudhanii. Gaafa amajji gaafa kudhanii uummanni kayyaa'u Dooktar Abiyyiin teessoo irraa kaasuu miti barcuma irraa kaasuu miti kaayyoon keenyas kan miti kaayyoon amantaa. Dooktar Abiyyiin abbaan barbaade qaamni siyaasaa dandeenya na kaasu akka barbaadetti filannoon taanaan maaliin taanaan isa beeka. Abboon amantaa garuu taabota baafanna malee Dooktar Abiyyi baasuu deemna mini uummanni keenya kana dhaga'ee inni baadiyyaa jiru inni magaalaa jiru inni as Finfinnee jiru kana hubatee nageenyaan. Walii galtee duraan beekuun seera guddifachaa akka saba Oromootti beekamuun akka seera abbaa gadaatti mindinno saba hundumtuu aadaa qaba jaarsolee araaraa qaba saba Amaaraa qaba sabi Tigiree qaba Dabuub qaba Beneeshaangul sabi hundumtuu jaarsolee araaraa qaba jaarsolii isaanii dhaggeeffatanii abbootii amantaa isaanii dhaggeeffatanii nageenyaan baanii kabajatanii akka isaan galmeeffan erga abbummaa koo isaaniif dabarsa kanarraan kan hafe ergama seexanaa fudhatanii dogoggoratti seennaan kan du'u nama kan salphatu taabota kan miidhamu uummata keenya ijoollee keenya dargaggoo keenya shamarran keenya daa'ima keenya nu jalaa du'a maanguddoo keenya nu jalaa du'a biyya keenya nu jalaa bade qabeenya keenyatu bade isaan qabeenyi gaafa badu rakkina qaban warri du'a labsan kun gaafa ayyaana cuuphaa musliimni protestaanti nuubaa jedhanii warri waamicha waammatan kun amma isaan kaardii lama qabu abbe isaan kaardii lama qabu Itoophiyaati qabu alaa qabu gaafa biyyi Itoophiyaa daaraa taatee badduu isaan taatan qaban gama ce'oo jechuudha akka Luqaas gama taa'ee buskuutti isaa nyaachaa aasaa jiru jechuudha. Kanaaf isaan yoo Itoophiyaan badde xaaxaan qabanii warra biyya lama qabu laaltanii dogoggora keessanii uummanni Itoophiyaa isin ka ayyaana keessan ayyaana afuuraa kana kabajaan eebbaan tasgabbiidhaan nama afuuraa taatii baa kabajadhaa akka abbaa amantummaa kootti ergaan isiniif dabarsuu nama amantaa taatii ayyaan amantaa kana jaalala amantaaf jaalala biyyaa keessan mul'isaatii jaalala obbolummaa mul'isa kabajadhaan jedha ayyaanni kun ayyaana nagaa ayyaana gammachuu ayyaana eebbaa akkasiniif ta'u hawwii abbummaa koo isiniif dabarsaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Hayyee eebbifamoo Abunee Gabri'eel yeroo keessan irraa fudhattanii istiidiyoo keenyatti dhuftanii turtiin waliin gootaniif maqaa amantaa keessaniitiinis ta'e maqaa uummata Itoophiyaa maraatiin ulfaadhaa maqaa miidiyaa keenyatiin illee eebbifamaa ulfaadhaa isin jenna. Galatooma ulfaadhaa isin. Hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN qophii urjii dukkana keessaa qophii har'a keessummaa kennaa waliin taasisni har'a asumarratti kan goolamnu ta'a. Qophicha qopheessuun isin waliin turtii kan godhe ani Rabbiraa Leenjisaa ogeessi kaameeraatiif teeknishaali Boggaala Habtamu turtiin waliin godhe haga xumuraatti waan waliin turtaniif turtii gaarii jecha amma qophii biraatti walitti deemutti turtii gaarii qabaadhaa.